Ashama harkafuuni daawwattoota YouTube saaqzeenu jalatti argamtan hundi keessan nageenya keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha egaa sagantaa biraatii walitti deebineeti jirra hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtanuu kabajaan isin affeerra egaa sagantaan keenya inni har'aa inni ijoon ni guddaan jechuudha dhimma filterii OLF yookaan alaabaa adda bilisummaa Oromoo miidiyaa sooshaal miidiyaa guddaa yeroo ammaa kana keessatti galii guddaadhaanis haa ta'u namoonni hedduun achi keessatti irratti hirmaachuudhaanis haa ta'u sadarkaa jalqabaarra jiru jechuudha miidiyaa hawaasaa TikTokii filterii alaabaa adda bilisummaa uummata Oromoo fuula yookaan immoo dhaabbata isaa keessatti galchuun isaa guyyaa lamaan kana keessa ummanni Oromoo guutummaan guutuutti filterii sana fayyadamee gammachuu ofii ibsataati jira jechuudha. Kun maalirraa kan ka'e kan jedhudha kan nuti dubbannu mee jalqabame gabaan TikTokii fi warri gammaddan illee ergaan jarri dabarsan mee maal jedha kan jedhu waliin daawwannee walitti deebina. Gabaan TikTok maalitti jirti kan jedhu jechuudha. Kun injifannoo guddaadha dubbii keenya irratti injifannoo caaluudha. Alaabaa mootummaan biyyattii jibbee jaarraa meeqaaf jechuudha bara meeqaa fi lafeeniif dhiigni ilmaan Oromoo itti caccabee itti dhangala'ee lubbuun ilmaan Oromoo hedduun alaabaa kana ifa baasuudhaaf itti dhangala'ee lubbuun ilmaan Oromoo hundi angaarraatti kan itti cabaa jiru jechuudha. Alaabaa kana baasanii mirmirsuun yeroo itti yakka ta'ee jiru kana keessatti TikTok filteriidhaan fiduun isaa oduu gammachiisaa guddaadha jechuudha. Biyya keenya keessatti alaabaan warra nafxanyaa yookaan warri Amaaraa lummuttiin sun osoo inni kanan argatin keenya kan argachuun isaa qabsoon uummata Oromoo sadarkaa kamirraa akka jirudha kan inni mul'isu jechuudha. Mee gabaa TikTok waliin haa daawwannu. Gammadan Oromoonni koo hundi keessan dhaabbanni TikTok akkasiin argitan kanatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO'dha filtera dhuunfaa isaa tolchuudhaan haala kanaan nu bareechee nu faayee dhaalime Oromummaan keenya akka miidhagu miidhaginaan keenya nuuf himee jira. Baga gammadan kuni kan ta'ame dhiibbaa jaalala kabajaa nuti ABO'dhaaf qabnu alaabaa ABO'tiif qabnu TikTok irratti argisiisaa turre TikTokin dhaabbata isaa keessatti galmeessee filtera bareedaa kana fuula leenca fakkaatu kana nuuf kenna jira jechuudha. Gootummaa wayii fuularraa nama ifa gaafa filtera kana fayyadamnu jechuudha. Akkuma isin argitan kun filtera yeroo an ofirraa kaasu ni bada jechuudha. Baga gammaddanii Oromoonni keenya itti fayyadamaatiniin Oromummaa keessan agarsiisaa fuula miidiyaa hawaasaa kana guuturratti mul'isaa isiniin jedha itti fayyadamaa. ማን እንዳገር ማን እንደናት ምሰሶና ማገር ይላል ያገር ይዘፋኝ ኦሮሞዎች እንኳን ደስ አላችሁ በገጌሰኒ እንግዲህ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርን ቲክቶክም ክዷታል ቲክቶክ ኦሮሚያን ገንጥሏታል መለያዋን አደባባይ አውጥቷል ኢትዮጵያውያን ብሔረሰቦች እውቅና የነፈጉትን ባንዲራ ኦሮሞዎች ደማቸውን የገፈሉለትን አጥንታቸውን የከሰሱለትን ኦመኒ ገመቹን ወላሌ ላይቹዳ ገባን ቲክቶክ ሄዱዳ ቲክቶክ መሲራፉ ፍቅዋን ጆል ኦሮሞ ሲንጃለዳ ለማንኛውም እናት ሀገር ኢትዮጵያ ልኝ ሰላምሽ ረጨሽ ኦሮሞቹ እንኳን ደስ አላችሁ ራቁቴን ነው የመጣሁት ደግሞ አከነማቲ ነው ሶንተይን አከረቢቲን አስገኘ ጅሬቹ ዱጋ ዱበቹዳፍ ሄዱ ተከን ገመዴ ኢቲያሱ ዳንገሩ ነምኒ ፊልተሪ ከን አከ ቲክቶክ ኬሳ አቢ ቲክቶክ ኬሳ ሲኑ ከን ጎዴ መቃይሳ namni beetan nuuf himaadhaan afakka himtaniin barbaada dhugaa hojii hedduu nama boonsuu nu boonsee jira waan guddaa nama hojjetuu danda'ulleedha giseen akkanatti yaadu saniifuu mee namni sun oggutaka nama san mooraalii isaa wallaahi nama san diqqisiifachuu danda'uu qabna jechuu saniifuu namni sun namni maqaa isaa beetan takki yoo jiraatte atillee hin gabbayitii akka ifin barsiistu barbaannaa galatoomaa ulfaadhaa nu boonstanii jirtanii jarri bakka TikTokii dhiisuu deemaa barra الماضية فلمت ماضية وتفوت الجبين
Egaa kun oduu gammachiisaa isa guddaadha jechuudha. Sadarkaa alaabaan adda bilisummaa uummata Oromoo biyyaarraa balleeffamuudhaaf addunyaa kanarraa balleeffamuudhaaf mootummaan ijaaran jiru Abiyyiin dabalatee jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti silas namni tokko Oromummaa isaatii yoomboonee jedhee ati abaa'oodha jedhamee kan ajjeefamu jechuudha. Sadarkaa sooshaal miidiyaan immoo fiiltarii sooshaal miidiyaa guddaa TikTok jechuun yeroo ammaa keessatti namni hedduun itti fayyadamuudhaan kan beekamudha jechuudha. Galiis namni kan irraa argataa jiru hedduutu jira. Galma galii ta'eetis kan waamamudha jechuudha. Sooshaal miidiyaa keessaa isa guddaadha. Beekaa wallaalaan hayyoonni sheekonni qeessonni hundinuu achitti argamu. Maraataan illee beekaan illee hundi isaa achitti argamu. Egaa gaafa kana arganu warri achirraa alaabaa kana ijaan argaa jirru jechuudha. Waan isaan ta'aa jiranuu argaati jirra. Nuti immoo gammachuu guddaan nutti dhaga'ameeti jira. Qabsoon uummata Oromoo sadarkaa kam keessa akka inni ga'e ibsuu danda'ama. Keessatti namni kireet godhee jedhe Elan Entertainment follow xiqqoo qaba akkamitti akka inni kireet godhee hin beeku dhugaa dubbachuuf taanaan achi jalaati. Yookaan immoo kaampaaniin suni profile godhateeti jira alaabaa adda bilisummaa Oromoo. Tariitti alaabaa kana jaallatee eeyyama isaatiin ala godhe moo isa nama kanatu immoo Elan Entertainment kanatu kireet godhee ulaagaalee barbaachisu guutee kan jedhus gaaffii keessa nama galcha. Yoo ofii keetii kireet gootee jette dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee sitti gammanna baay'ee sitti boonna jechuudha. Sababni isaa dhiibbaa ijoolleen Oromooti mandara TikTok sana keessatti godhaa jirtuun ta'uus ni mala jechuudha. Ulaagaa waan tokko kireet gochuudhaaf ulaagaa mataa isaa danda'e qaba waan ta'eef tariitti ulaagaa kana guuttee tuntu kireet akka nu goote filtara kana ni abdanna yookaan ammoo waan profiiliin kan kee sababni isaa foolollee hin qabdu yeroo muraasa keessatti filtara kana namni irratti hin hojjetin hin jiru jechuudha. Gammachuu guddaa ibsamaati jira. Warri kaan ija diddiimessaniiti jiru. Qabsoon uummata Oromoo sadarkaa kanatti ga'uun isaa baay'ee nama gammachiisa. Alaabaa kanallee guyyaa uummanni Oromoo bilisa baase magaalaa guddintii Finfinnee 4 kiiloo keessatti mirmirsus as dhiyaattee jirti waan ta'eef kun dhugaa dubbachuudhaaf taanaan gammachuu guddaadha. Gammachuu caaluudha jechuudha. Hundi keenya irratti hojjennee diinota achirratti nu jibbaa jirtu kana garaa gubuu danda'uudha qabna waan ta'eef egaa waan adda addaatiin kan isaan waan kana akka komeediitiinis haa ta'u akka maaliitiinis haa ta'u itti fayyadamaa jiran hedduutu jiru ijoolleen kan keenya jechuudha. Lakkoofsa mana TikTok seentuun kan namoonni filtarii kanaan irratti hojjetan hin jiran jechuudha. Egaan daawwattoota keenyaa kun gammachuu guddaadha waan ta'eef gammachuu keenya kana irra deddeebinee ibsachuu danda'uudha qabna. Sooshaal miidiyaa fakkeenya feesbuukii kanarraa alaabaa kana balleessuudhaaf wanti isaan hin godhin hin jiru. Maqaa OLF yookaan maqaa adda bilisummaa uummata Oromoo achirratti dha'uun hin jiru. Amma garuu gama kanaan dhufuun isaa yoona qe'ee warra nafxanyaa keessatti akkasumas immoo qe'ee mootummaa kana keessatti nuffii guddaa akka inni uume abdii guddaa qabna waan ta'eef kun waan ajaa'ibaati. Egaan daawwattoota keessa sagantaan irraaf qabadhe dhiyaadhe kana fakkaataa ture waan daawwattaniif guddaa galatooma.